qaxxaamurree amma Austraaliyaatti argamnaa magaalaa Melbourne September 2017 konsertii Oromoof biyyaa Finnee waan biyyaa Finnee dhangaa biyya kanaaf Finnee uummata Oromoo Melbournetti argamu Finneef baannee kan dhufneef asitti qoonnee fi akkatti gammadan akka wal jaalatan akka nutti gammadan akkatti gammannu abdii qabna baga nagaan eegdan ammas harka fuunee isiniin jenna. Taamarat kebadan jedhama. Ani musika kanan eegale bara 1996. Musika baran jalqabe bara 1994. Musika kan hojjedhu kan naga kaase musikaan fedhii si keessatti uumamuudha. Uumamaan kan si kennamuudha si keessa isammoo ofuma keetii carraaqxee fedhii kee gara practicality kan hojjettu kanan jalqabe amboo dhaloota kee fayyisi sana booda gara muuziqaa kana keyboardii achi keessatti leenji'uun jalqabe barsiisaan na leenjisanii akkasuma jechaati kan carraaqee yeroo dheeraan booda asirra geenye jirra. Asii ka'een gara jalluu kanatti sagantaa hojjechuuf deemeetan achirratti baandii daandii irratti dhaabbannee waa'ee dhumagaa filannoo kana 97 waa'ee filannoo kana otoo haasa'aa jirru an keyboardiin an taphadha gurbaa weellisaan tokko fuuldura jira barattoonni gaafa mana barumsaatti yaa'an gara keenyatti dhufaan sirbaa jiru. Sana booda keessa mootummaan kun namoota ramadee jira. Namoonni achi keessatti dhaabbatan sun eda jalqaba dhaqiti motora dhaamsi jedhanii ergan motorri isaan eda motora kana dhaamsi jedhanii arrandarran dhaabbadha bakka inni isin wayii jirti ishee jala dhaabbadhee tan keyboardii taphachaa jira speakeriin keyboardiin sirbaa jira na jala dhaabbattee na laalti namittiin gufuun tokko asii olee na laalti eda isheen meeshaa nyaachifatteetti na laalti anquban qabasii gadee laaletan cal jedhee rukutaa jira. Akkasuma goote abala natti goote meesha edaa ishee motora dhaamsuuf adeemsi isheen gootu edaa na rukuttee na ajjeesuuf gaafa natti dhukaastu annan kufee keyboardii dhiisetan keyboardiin kophaa seeta gaafa kufee ol garagalu dhiigan barbaadan jiroomtu qaanqeen ija dura na facee keyboardii isaa iyyuu dhiisetan abbaan barbaada keyboardii faanaa sirbu darabbi na baasee leetan kaadhee deeme. Hummanni narratti yeroo sana humman ijoolleen qeerroon Oromoo kan narratti dhumte kan narratti reebamte still nauna keessa jira. Ajjeesaniiru jecha ijoollee hedduutu miidhame qabata kiyya garuu rabbi na baase yoo na gaheera kan na mudate kana keessa kana wanti tokko.
Jireenya artistoota keenya duraanuu hamaadha biyya keessatti. Erga fincila yeroo darbee kanaa maal fakkaata? Egaa kuni fincillee yeroo darbee kuni maal fakkaata jedhu waanuma hubatamaa jiru, waanuma laalaas jiru, waanuma uummatarra ga'e, waanuma uummatarra ga'etu wal isaaras jedhe. Waanni mootummaa uummatarraa adda ta'e hin jiru. Uummatarra waanni ga'e, reebichi uummatarra ga'e, reebichi barattootarra ga'e, reebichi maalirra ga'e wal isaaras akkuma ga'etti jira. Inni hidhame ammoo ijoollee hidhamtu baay'ee jira. Ijoolleen mana hidhatti namni ta'e halkanii guyyaa cinqii argaa jira, reebamaa jiran ijoollee baay'ee jira. Magaalawwan akkana jechuun hin danda'amu baay'eedha waan ta'aniif amma kana jechuun hin danda'amu. Warra hafeetu warra hafee jalaa yookaan dhokatee yookaan maal ta'eetu jala miliqetu jira malee gabaabumatti. So kanaatiifuu rakkoon biyya jiru amma kana jedhee waan nuti dubbannee toof hin dandeenyu. Yeroo nurraa fixa malee hin dhumu. Rakkoon uummanni keenya keessa jiru, rakkoo wallisaan keessa jiru, barataan keessa jiru, qeerroon biyyaa keessa jirtu hamma kana jedhamee himamuu hin danda'u. Yeroo fincilaa sana atis sirboota hojjettee turte. Mee akkamitti hojjettee sirboonni san ergaan isaanii maali? Jalqaba kanan hojjedhe yeroo maaster pilaanii sana hundeessanii too maaster pilaanidha jedhanii too karoora baafatan sana jaarsi abbaa Isaayyeen sun waddadachuun xallaachuun itti gabbaraan jedhee gaafa geeraru kan gaafa uummata kanatti dhaadatu sirbina hojjedhe maal jedha lammiin gaafa dhaloonni waadaa gatu gaafa gadi galoonni itti dhaadattu maal jedha lammiin gaafa dhaloonni waadaa gatu maal jedha qomoo gaafa gadi galoon dhaadattu lakkin midhiiraa waadaa gatu kan goota dhalches waan saalfatu maal jedha lammiin gaafa dhaloonni waadaa gatu maal jedha qomoo gaafa gadi galoon dhaadatu lakkin midhiiraa waadaa gatu kan goota dhalches waan saalfatu lakki dabeessee rakkoon furu wanni murteedhaaf xiqqoon jiru wanni murteedhaaf xiqqoon jiru seenii lalii dadhabduun baqatti lamni miti jartuun na lafti seenii lalii dadhabduun baqatti lamni miti jartuun na lafti naara dhiigee jabeessi ajenegeessi yoomteessi achi yaansee lakki dhiissaba kanaadha. Achi aansee immoo sirba galaana gaaromsaa naa barreesse tokko jira. Ilaalu baddu laali saba dhugaa qabu daanuu nama sheenessa. Ilaalu baddu laali saba dhugaa qabu daanuu nama sheenessa. Dhugaa saras ilaali sabni dhugaa qabu kunoo lafa sochoosa. Biyyaa ukuramaa jiru hin teenyu dhiigaan malee sinnuuf injifannoonu. Sobaa kasi bareera addunyaanu uumaanni si namaanne barduraanu. Biyyaa ukuramaa jiru hin teenyu dhiigaan malee sinnuuf injifannoonu. Sobaa kasi bareera addunyaanu uumaanni si namaanne barduraanu. Saba beelaan du'ee dhibeedha jettan soba soba. Nama mirgaa falmusan diina jettan soba soba. Dhara dhugaan qabne maa falsitan soba soba. Isinis mirga badhacheechaa fidan soba soba. Oromoon farmata gantaan gadi bahe orkeessaa jedha qawweedhaan nu dahe. Wuti jaraa gargar ta'e dimokiraasiin jettaan akkam ta'e. Egaa nuti biyya keessatti haala waa hedduu keessa darbineeti kayyoo nageenye jechuun egaa duutis dhuftu wanti barbaadde yoo dhuftellee fudhachuudhaan adda duree taaneeti kan waan kan hojjechaa ture. Even waa'ee maaster pilaanii miti sana dura sirboota hedduudha kan hojjechaa turre keessattuu muuziqaa Oromoo aartii Oromoo hojjechuu jechuun qabsoodha akka qabsootti ilaalla. Albama tokko hojjennee beekame taanan mootummaan nu barbaade gaaffii nutti nu gaafata warra weellisan sana keessattuu jechoota adda addaa hiikuudhaan weellistoota sana qabee gaafachuudhaan nuyin mi'a nu jalaa fudhachuudhaan waa hedduu nu gochuudhaan nutis jalaa gaafa baqannee maal jennee sana booda kana keessa egaa adamoo keessa turreeti kan yoo nageenye haa ta'u malee sodaa tokko malee laphee keenya dhiibneeti kan nuti
ummata fuuldura deemaatis turre Finfinnee keessattis deemaa turre amma yeroon keenya geessutti jechuudhaan keessattus fakkeenyaaf bara 2002 sirba Hacaaluu qindeesse kana yaadadhu keessa sirba Hacaaluu kan qindeessitan kun ani amma akka nama tokkotti naqabanii walii gannaari'anii edda naqabaniin booda sirbi ati qindeessite abaawoodhaa fi jechuun nama abaawoo deeggaruuf sirba kana hojjette kan jedhu gaaffinnatti na gaafachaa kan turan sanarraan kan ka'e fakkeenyaaf isin oromummaa keessan maaliif oromummaa keessan qofa lallistu maaliif warra Habashaallee keessa maktanii maaliif hin sirbineef puushii nutti gochaa Masaan gamaala bambaatu masaan gamaala bambaatu talbaa fataa fakkaataati talbaa fataa fakkaataati tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaa fakkaataati wal gaggalaa fakkaataati emulee agarbatiisa waan ofii maaltu gadhiisa emulee agarbatiisa waan ofii maaltu gadhiisa. Fakkeenyaaf oromummaa shin jaalle gaafa argitu Hacaaluun kan sirbe sana akkamitti qindeessiteedha gaaffiin kan natti dhufe oromummaa shin jaalle amma akkamitti qindeessine Hacaaluun hidhamee nan yaadadha sirba kanaan hidhamee Maakalaayii seene gaaffiin inni gaafatame keessaayyuu isa kana haa ta'u malee sana booda dhufnee sanas nu dorsisanii dorsisa kanaan duubatti hin jenne aartii hojjechaa nuti dhufnee maaster pilaan irratti sirba Caalaa Bultume. Kayikeroon kana nadanga darbe bandachi lamma fanarge kayikeroon kana nadanga darbe bandachi lamma fanarge kayoroon kana oromiyaa jirani abashaatu mugurani kayoroon kana oromiyaa jirani abashaatu mugurani. Sanarratti waa hedduu keessan dabarsanii amma kana kan hidhii dubbachuudhaaf yeroo natti fudhata isa faana Caalaan isanumaan kan biyya gallakkisee deemu waa kanatu jira rabbi gaayoo naannoo qaqqabsiisa jira kana boodas nuti uummata keenya kakaasuudhaaf gara dubaatti hin jennu numa hojjenna aartii keessa aartii jechuun waraana kan akkasitti allaa. Mataani abbaanii sooree ilma jiraan namaani ulee aagaari bosonnaas ilma ulee aagaari bosonnaas ilma ilmaan mujismaata ilmaan mujismaata. Egaa wanni isaanii baay'ina isaanii lakkaa'in fixuun maaliif keessa onnachuudhaan kanan hojjechaa ture. Kun dhiiga kiyya lammii kiyya dhumaa jira anis boru kanatu naquun nama kanaaf jecha kanan dalagaa sana dalagu hin lakkaa'u. Araarsan sirba biraa kan klipii biraas kan hojjettee jira yeroo naannoo fincilaa kana innoo maal jedhamee irra nuuf ibsuu dandeessa? Waanuma biyya godina Oromiyaa godinaalee Oromiyaa lafa Oromiyaa akkuma jirutti namoota Oromiyaa uummata Oromiyaa achi wal waame asii sol waame gamaa sol waame gamanaa sol waame achi foolina turgaa'e gamanaa foolina turgaa'e akka wal waame tokko ta'ee waan jiru ofirraa fincilatu. Waan ibsuudha sirbichi qeerroo irra qabatee jechuudha. Jilalo randu mesae folingo taurgae 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 tuta randu mesae folingo taurgae jambal randu mesae folingo taurgae noba randu mesae folingo taurgae sanat randu mesae folingo taurgae Mogor randu mesae, olingo taurga. Kibe randu mesae, olingo taurga. Erga sirboota kana fincilaaf hojjette gaaga'amni sirra ga'e maal fakkaata? Egaa sana kana inni dubbannu kana waa baay'ee jira.
maatii birallee dhaqanii araarsan eessa jira araarsaa fideedhanii obboleessa koo maatii mana keessaa fuudhanii hidhanii akkaataa saniin illee namni umurii amma kana namni bara 1996 maatirraa bahe fida araarsan eessa jedhanii maatii gidirsuun cinquun kun biyya maqaadhaaf dimokiraasii jecha itti fayyadaman malee waan isaanitti hojiirra hojjetan tokko hin jiru. Kanaafuu dimokiraasiin jettan akkam ta'e jennee kanatti itti moggaafna jechuu kiyya lafaamatti. Biyyoota ollaa deemtanii muuziqaa hojjettanii akka jettan dhaga'een jira. Hawaasa biyya alaa jiruu fi kan biyya keessa jiru waliin madaaltan akkamitti ilaaltu? Hawaasni biyya ollaa jiru dhoobataadha. Dhoobuu Oromummaa qaba, dhoobuu afaanii qaba, beela muuziqaa qaba. So kanaatiifuu amma kana jechuun dandeessu uummanni ollaa jiru dhoobunni muuziqaa qabu, dhoobunni wallisaa arguuf dhama'u, barbaadee argachuuf dhama'u, gaafa arge akkaataan inni itti simatee akkaataan inni itti ofitti qabu adda. So kanaatiifuu uummanni biyya ollaa jiranii hedduu dhama'anii sababiin isaas jaalatee miti kan biyyarraa hottaqee kan biyyarraa buqqa'ee sababiidhuma mootummaatiin sababii rakkoo mootummaan itti labse ollaadhaa qeedhaa mana kaasee bishaaniin galaanarra ta'ee galaanarra isaa ta'u konkolaataanis haa ta'u xayyaaranis haa ta'u kan biyyaa ba'ee jiraatu jaalatee miti biyya isaarraa kan ba'ee jiraatu namni. Kanaatiifuu uummanni biyya alaa jiru baay'ee dhoobataadha muuziqaafis wallisaadhaafis uummata isaatiifis. Oromoon gaafan argu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama gammachiisudha. Kan argitu keessattuu isaan argine gaafa biyyatti deebinu hamilee guddaan irratti horata. Nuyi gaafa nu argan biyyaatii dhufne hedduu nu kabajanii nu faana haasa'anii haasaa nu faana ta'anii otoo hin quufin sunis mana isaatti waa tokko qopheesse viizaan nu kennamellee yeroo nu kennamellee san keessatti namoota achi keessaa sagantaa nu qabanii mana isaaniitti nu affeeruudhaan maal jechuudha otollee waliin hin ga'in yeroon keenya ga'ee gara biyyatti kan deebinutu jira. Tokkummaan isaanis akkasumatti fufuu qaba. Oromummaan gaafa akkasitti Oromummaa hurgooftu hedduu nama gammachiisa nuyi fi saamilee hora. Isa biyya keessaa immoo gaafa kaaftu ogaanni biyya keessaa tokko ta'eeti kan diina fuuldura dhaabbachaa jiru hedduu nama gammachiisa kan isa kanaamoo keessumaayyuu nuti as dhufnee ani keessa koo waan natti dhaga'amutu jira achi ba'ee as dhufuu kootiif haaluma jireenya waan takkaati malee sana keessa hafuu fedhiin koo wanni hin barbaadu ture dhugaa dubbachuudhaaf nama gammachiisa gara malee tokkummaan Oromoo kanumatti itti fufuu qaba kanumaan itti fufee diina foon qolchine nutis biyya keenyatti deebina jedhee tayyaadaa jechuudha. So erga Melbourne dhuftanii amma torban sadii deemtu mee maal argitanii haalli qilleensaa hawaasa keenya keessa maaltu jira hawaasa naannoo kanarraa maal eegu? Baay'ee waan gaariidha. Gaafa dhufee Melbourne ga'u Melbourne gaafa ga'inu gaafa buunu lafa fagoodhaa kan deemaa dhufne lafa fagoo turre qilleensarra baay'ee turre. Akkasumattis ta'ee biyyattiin kun biyya bareedduudha Oromiyaa fakkaatti jiitudha. Innaa dhufnes uummanni asii uummanni Oromoo Melbourne keessa jiru akka jirutti gammachuun nu simatee baay'ee gammade'anii uummata Oromoo Melbourne keessa jiru hedduu itti gammade. Akkuman yaadettiin argadhe bakkuman kaayetan argadhe akkuma nama waa kaawwatee waa fudhachuu dhageessanittan arge uummata as jiru walii galteen uummanni Oromoo qabu ammas boruus wanti nan dubbachuu barbaadu uummata Oromoo Melbourne jiran keessatti jiru keessa ammas walii galteen akkanumatti cimee Oromummaan isaanii cimee bakka yaadan ga'uudhaaf waan isaan dhorkuun jiru amma immoo wal bira jirra lafa jirutti aadaaf seenaaf duudhaa keenya eegnee karaa seeran cabsineen afaan keenya sirriitti jabeeffannee lafa jiru inni Arsii inni Baalee inni Wallaggaa inni Shawaa inni Walloo inni Booranaa akka jirutti wal qabatee tokko ta'eetoo asitti aadaasaa seenaasaa afaansaa
Gabummaan nuti jiru kana ofirraa cabsuudhaaf tokko akka ta'u ammas waan inni ergaan dabarsuu qabu. Kanaatiif uummata Oromoo Melbourne jiru hunda baay'ee jaaladha. Ammas immoo gara fuulduraatti immoo September 16 kana konsertii waan qabnuuf achirratti irra caalatti waan arginuuf isinis akka irratti hirmaattan abdii waan qabuuf achirratti wal agarra. Gabaabumatti uummata Melbourne jiru uummata Oromoo hundaaf bilisummaa akka ta'u hawwiin ko. Muhammad ibn Dibe inni bitami